hawwiin kiyya guddoon ani nama coollee waan jiru kana kitaaba qofatti illee daangeessee dhaabuun barbaadu jaalawwan kiyya wanni inni isinii barbaadu jechuudha. Fakkeenyaaf namni barataan tokko barumsa isaatiin cimaa ta'e hojii seena qabeessa hojii fakkeenyummaa qabu gaafa hojjete barataa coollee fakkeenyaaf bara 2020 bara 2020 barataa coollee bara kanaa jee barataan badhaafamu qotee bulaan waan kana awwaardii nama coollee jedhamuun qopheessuu barbaadan kitaaba nama coollee jedhu kana qofatti daangeessuu karoorri kiyya. Even Afrikaa irratti hoggana Afrikaa coollee obbo Beluu jee muummee biyya tokko fidee badhaasuun barbaadan asitti. Faranjiillee nama coollee addunyaa tanaa jee nama akka seenaanni dalaguutiin waan garagaraatiin afaan Oromootiin awwaardii faranjiifuu qopheessuudha karoorri kiyya. Inshaa Allah yoo lubbuun jiraadhe wanni hin galmaan hin geenye takka illee hin jirtu. Oromoonis inshaa Allah amma miti gaafa tokko na bira akka dhaabbatan akka karoora kana galmaan ga'uuf na tumsan niin amana. So kanaafuu sagalee walii haa taanu. Tumsi waan birootii miti. Sagalee taataniituma abjuu kiyya kana Oromoo hunda biraan akkanaa geessani karoorri kiyya ulfaadhaa galatooma.